shinti beetii keessatti lafa dhooftee boqatte. Waan baay'ee nama gaddisiisu, gadda laphee nama cabsu. Ayi jireenya tana. Obboleettiin keenya kun viidiyoo irratti kan argaa jirtan kun akkuma anaa, akkuma si'ii biyya ormaa nan dalagadha jettee biyya isheetirraa baatee biyya ormaa keessatti shinti beetii namaa keessatti lafa dhooftee boqatte. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isin haa baatu. Akkam jirtu ana obboleettiin keessa nagaa guutuun qaba, isinis akka nagaa naa taatan abdii guutuun qaba waaqayyo irraa isin jechaa. Egaa warroonni immoo chaanaala kiyya faaraa taatan sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a. Warri ta'aa jirtan immoo hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Egaa obboloota koo xiqqoo ishii sagalee qofaan naqabee namuuf galchaa isiniin jecha. Egaa obboloota koo akkuma anaa, akkuma si'ii obboleettiin keenya tokko nan dalagadha jettee biyya ishee irraa baatee biyya Dubaay yookiin Imireetii achitti hojjechaa turte. Yookaan lubbuun tuni waanuma xiqqoodhanis yoo guyyaan namaa ga'e deemudha. Hin deemu beektanii sababa wayii fudhatanii jechuudha. Egaa obboleettiin keenya kun hojjechaa jirtu akkuma tasaa ta'e yaa shinti beetii dhiquudhaaf shinti beetii keessa seentee shinti beetii keessatti immoo caamman mucucaatanii lafa dhoofte akka odeeffannoo dhageenyetti jechuudha. Lafa dhooftee sababuma sanirraan immoo lubbuun ishee darbee jira jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Obboleettiin keenya kun akkuma anaa, akkuma si'ii hojjedheen hojii jira jetteeti malee yookiin immoo hojjedheef jijjiireen biyya kiyyatti galee jireenya kiyya hojjeraadha jetteeti malee har'a reeffa kiyyatu biyya gala jettee yaaddee hin beektu. Garuu immoo maal godhuree biyya ormaatuun dukkana. Biyya ormaatuun dukkana duutis immoo guyyaa namaan qabdu, qaxaroo namaan qabdu yoo dhufte waanuma xiqqoodha si fudhattee deemti. Egaa ka laphee nama cabsa. Maatiin ishee, firoottan ishee osoo jiraan haati ishee, abbaan ishee, obboleewwan ishee iddoo jiraannuu gala jedhanuu du'aan itti gale. Hedduu takka nama gaddisiisa dhugaa waaqayyoo jechuudha. Jireenyi biyya ormaa dukkana. Cillima. Har'a odoo haadha ishee bira taatee haati ishee asii achis garagalchitee awwaallattu duuti nuti guyyaa dhalan duune. Garuu duuti biyya ormaa kun du'a lama du'uudha. Obboleettii keenya ka waaqayyoon jannataan ishee haa qananiisu, lubbuu ishee haa maaru. Hedduu takka nama gaddisiisaa. Ani dhaamsa obboloota kootii qabu. Adaraa obboloota koo, adaraa keessattuu obboloonni keenya biyya ormaa jirru kun adaraa keessan of eeggannoo godha. Waaqayyoo isin haa eegu obboloota koo, hunduma keenya nu haa eegu. Nuti akkatti baanu beekna malee akkatti gallu hin beeknu. Jiraa keenya baane malee du'aan keenya garuu akka micoo kanaa ta'a. Garuu of eeggannoo gochuu qabna. Waanuma xiqqootu sababa namatti ta'ee lubbuu nama baasa. Yoo micoo tana guyyaa ishiittis ta'ee waan isaa hin beekamne garuu ishee lubbuun ishee darbee jira. Maatii isheetiif, firoottan isheetiif jajjabina haa kennu. Waan nama gaddisiisudha. Osoo taphattee osoo kan itti dafqitee itti dadhabde kana osoo hin nyaatin gara biyyeetti dabalamte jechuudha. Maaluufi namni mee guyyaa dhalatu duuna garuu duuti waanuma nu dhoolledha. Garuu du'uma biyya ormaa akkasuma osoo biyya ormaatti gubattee bifa isheetti qayyartee waa hedduu dararaa hedduu agartee har'a galeeta itti bayyana itti boqadha jettu kan karaa irratti hafan kanatti xiqqooshi nama gaddisiisa. Waaqayyo immoo du'a akkanaa rabbi namarraa haa qabu. Keessattuu ijoollee biyya ormaa jirru hunduma keenya rabbi nurraa haa qabu. Nuti akkatti baanu beekna malee akkatti gallu hin beeknu. Maaliif osoo akka namaa nyaannee taphannee hin quufin har'a kunoo biyyeetti dabalamte obboleettiin keenya kun jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Adaraa obboloota koo sirriitti of eegaa jabeessate. Suutuma suuta hojjedha. Isaan dafii kana sun guddatu daf namaan jechuu danda'u. Yookiin immoo yoo tasaa akka carraa ta'ee sa'aatii sira darbee muddamuu dandeessa. Wanta san immoo
akkanas mudachuu danda'a. Suutuma hojjedhaa uumamatti gaafa jiraanne hojjennee jijjiiramna waan ta'eef gaafa addunyaarraa deemne takka deemnan deebi'uu hin jiru waan ta'eef kanaaf of eeggannoo cimaa godhaa isiniin jedha obboloota koo. Har'a mucayyoon tun deemteerti deebi'uu hin dandeessu waan feeshii deebisuu hin danda'u. Har'a jiraan baatee du'aan biyyatti galuun baay'ee nama gaddisiisa. Maatii ishiillee laphee caba. Maatii ishiitti seenaa hedduu taati. Dhugaa Waaqayyo jechuudha. Waaqayyomti immoo du'uma biyya ormaa Waaqayyo nu haa laku. Maaliif biyya kee keessatti gaafa duute baqa dhugaa Waaqayyo jechuudha. Maaliif maatii keetu si argee fira kee si argee baqa huma duuti guyyaa altan garuu du'ama biyya ormaa kana. Adaraa keessan of eeggadhaa. Waaqayyo sinaa eegu siniin jedha obboloota koo. Nuti akkatti baanu beekna malee akkatti gallu hin beeknu. Kanaaf of eeggannoo cimaa godhaa. Caamota illee isinii mucucaatu caamaa ilkaaf fixee waan akkasii kanarra yeroo saaloonii keessa lixxaffa'aa akkasuma akkuma shintibeetii lixxanii saaloonii keessa gisee lixxanii akkasuma warroonni darajaarra lixxanii fooqii lixxanii hedduutu jira. Kunneen caamaa keessan eeggadhaa. Caamaan keessan yoo soolii fixee yookiin jallisaa yoo ilkaan fixe ta'ee caamaa san dhiisatii ofii keessanii bitachuu yaadaa yookiin immoo yoo isaasanii bitan hin barbaannu kanaan hin dhoolaatii kan biraa bitadhaa. Dhugaa Waaqayyo kun murteedhaan yookiin ofii keessa bitadhaa. Maaliif har'a caamaan ilkaan hin qabne illee saamunaota isaanii kan waliin mucucaattee miidhaa lubbuu baasuu geesse jechuudha. Kunillee amma kan lubbuu ishii baasise mucoo tana sababa saniif jechuudha. Inna kanaafiyyuu adaraa keessan obboloota koo of eeggannoo godhaa. Waaqayyo sinaa eeguu siniin jedha. Keessattuu ijoolleen darajaa fa'aa dhedheeraa qabdan of eeggannoo godhaa. Caamaan saamunaa isaanii kan hojii mucucaannaan hedduu takka lubbuu namaa dabarsa akkuma mucayoo taate jechuudha. Maaliif amma fakkeenyaaf darajaarraa hin jiraamate yeroo achi fa'aa gadi shololaattu kuni dhagaadha waan ta'eef innoo isaanii dhagaadha si godda'uu danda'a. Har'a mucayoo tanatti waanuma xiqqootu kun sababa guutti godhee lubbuu ishii baase jechuudha. Har'a shintibeetuma keessatti kuftee lubbuun ishii darbe jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Kanaaf of eeggannoo cimaa godhaa. Waaqayyo sinaa eeguu. Caamota ilkaan hin qabne akkuma isiniin jedhe hin kaawwatina. Caamaa silippariiwwan ilkaan hin qabne taanaan isin godda'aa jechuudha. Hin mucucaataa jechuudha. Saaloonii keessa immoo kun isaaniin calaqqisa waan ta'eef kun ilkaan qabaatee siin qabu waan ta'eef inni irratti hin dhiqamu jettu san si mucucaatee lunni si cabuu danda'a. Lubbuun kee bahuu danda'a. Harki si cabuu danda'a. Waan adda addaa si goddaamuu danda'a. Adaraa of eeggadhaa. Waaqayyo namaa eegu. Waaqayyo biratti sabbaan of eeggachuu qabna. Nuti of eeggachuu qabna jechuudha. Kanaaf adaraa keessan isiniin jedha. Kun dhaamsa kooti jechuudha. Nuti akkatti baanu beekna akkatti gallu hin beeknu. Kanaaf immoo wanta hin barbaachifnerraa of qusachuu qabna isiniin jechuu jaaladha obboloota koo. Namni aguma beeku wal gorsaa. Namni aguma beekutti wal jajjabeessa. Kanaaf wal gorsuun immoo waan taane kurraa wal qabuun waanuma jiru. Nuti yoo wal jajjabeessine malee namni jajjabeessu hin jiru. Kanaaf dhaamsa kana isiniif qooduu danda'e jechuudha. Waaqayyo immoo waan akkanaallee nu haa lagu. Waaqayyo akkuma nagaan baanetti nagaan biyya keenyatti nu haa galchu isiniin jedha obboloota koo. Jireenyillee duutillee waanumti hunduu gammachuunis gaddis biyya ofiitiin bareeddi waan ta'eef Waaqayyomti biyya ormaatii nagaan nu haa galchu. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Bakka jirtanitti ጸሎtii godhadhaa. Akkasuma ijoollee musliimas immoo du'aa keessan godhadhaa isiniin jedha. Maaliif ilmi namaa yoo waan kadhate kadhannaan keessun immoo Waaqayyo sii dhagaa jechuudha. Rabbiin kee sii dhagaa. Isumatti boo'aa isiniin jedha. Isa malee homaa hin qabnu. Nuti firri keenyas abbaan keenyas haadhi keenyas Waaqayyo qofa waan ta'eef isa makadhaa. Kadhannaa keessan jabaadhaa. Du'aa keessan jabaadhaa. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u obboloota koo. Kan akka kootii biyya ormaa keessa jirtan isiniin jedha. Hedduu takka na gaddisiise kan mucayoo tanaa jechuudha. Feesoo taphattee nyaatteen quufin badeeni. Innaa akkasii obboloota koo Waaqayyo isin wajjin haa ta'u isiniin jedha. Dhaamsi kiyya isuma kanaadha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemuutti immoo viidiyoo kanaan turtii gaarii isiniin jedha. Waaqayyo immoo balaa akkanaa
isinirraa haa qabu isiniin jedha. Akkasuma warroonni immoo mana kiyyaaf haarawaa taatan sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'aa. Akkasuma immoo warri ta'aa fi na jajjabeessaa jirtan hedduu galatoomaa. Warri laayikii naa gootanii komentii naa keessanii na jajjabeessaa jirtanii hedduu takka galatoomaa waan isiniin jedhu qabu. Waaqayyo isin haa eebbisu isiniin jedha. Akkasuma yaada qeeqaa qabaattan immoo komentii irratti barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Chaawu chaawu baay baay. Hanga viidiyoo biraa walitti deebi'aa.